gaa'ela eebbaa fi kennaa ulfinaa godhee Waaqayyo dhala namaatiif kenne. Gaa'elli dhala namaatiif kenname. Dhala namaatiif gaafa kennu Waaqayyo eebba godheetu ulfina godheetu kenne. Gaa'ela akka salphinaatitti akka namni ilaalu kan godhe caafata qulqulluu otoo hin taane hafuura hamaadha. Namoonni tokko tokko gaa'ela akka salphinaatti ilaalu. Akka waan ulfina hin qabneetti ilaalu. Lakki gaa'elli ulfina dhala namaatiif kenname. Eebba dhala namaatiif kenname. Gaa'ela gaafa dhala namaaf kennu Waaqayyo eebba achi keessa kaa'ee namaa kenne. Akka namoonni tokko tokko yeroo kennaa mana keessa fidan maal godhanii fidu? Ashaganiitu waa keessa kaa'anii fidu. Kanaaf gaa'elli kan ittiin eebbi namaa kenname. Gaa'ela keessa eebbi wanti hundumtuu kan jirudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaa'ela keessa eebbi dhala namaa barbaachisu hundumaatu keessa kaa'amee jira. Namoonni waan baay'ee dhabanii rakkatan gaa'ela dhabanii. Gaa'ela fayya qabeessaaf gaa'ela naga qabeessa, gaa'ela ulfina qabu, gaa'ela foolisaa bareedaa keessa eebba guddaa, eebba foolii qabu, eebba jireenyaaf ta'u baay'eetu keessa jira. Isa kanaaf gaa'ela eebba guddaa kana namoonni akkamitti akka qabatanii fi gaa'ela eebban maalii akka jiru kan walii wajjin ilaallu ta'arra. Addunyaan keenya irraa xiyyeeffannaan ishii inni guddaan waan qulqulluu xureessuu fi faallessuu barbaaddi. Akkan sila jedhe waan qulqulluu xureessuu, waan sirrii immoo faallessuudha jechuudha. Akkaataan nuti jireenya keenya kana guddifnee akkaataan nuti waldaan nu keessatti guddanne baay'ee murteessaadha. Waa hubachuudhaaf, caafata qulqulluu hubachuudhaaf, Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf, jireenya keenya har'aatii fi ka'umsi keenya wixineen garasii baay'ee murteessaadha. Sooftiweeriin tanaan dura laphee keerratti caaname otoo gooftaa eega gooftaa amante barumsatti baratte erga gooftaa amante jireenyatti jiraatte erga gooftaa amante akkaataan itti deddeebitee har'a geesse baay'ee murteessaadha. Namoonni tokko tokko erga gooftaa amaniin jireenyi isaanii akkaawuma barbaadanitti jiraachaa waan turaniif har'a dubbii Waaqayyoon sororuu hin danda'an. Namni jalqaba bada. Manni tokko yeroo ijaaramu tumbiin kan ilaalamu kontiraaktarii dhaqee tumbiirra kaa'ee kan ilaalu isa utuun lafaa asii olee baay'ee hin deemin dura diigii kun sirrii miti akka sirriitti lafa qabachiisii ijaariidhaan. Erga gamoon xumurame garuu kisaaraa baay'ee keessa galama jechuudha. Kanaaf mukti tokko yeroo asii olee deemu biqilaan tokko yeroo asii olee deemu jalqaba lafatti kichuunsaa dabeennaan yookaan dhagaan tokko gararraa jiraate yookaan mukti biraa tokko gararraa jiraate gad deebi'ee dabee lafa ga'ee ol ka'ee micciiramee guddatee ol ba'ee sarooraayuu yoo ta'e inni iji namaa gaafa ilaalu ka'umsa isaa godatti jal'achuu isaa sana ilaala. Baay'ee kan sinni bu'u mukti fira mukaati muka fixee muka kan qurxee fixe mukti akkas jedheedhaan sibiilli maal nu godhee muka akka keenyan nu fixe jedheedhaan mukti. Maaliif jennaan mukti jallaan hin jiru yoo utuu ta'e mukti hin muramu ture jechuu isaaniiti warri kana kalaqan. Muka jallaatti sibiilli qottoo ta'a. Muka jallaan taanetti sibiilli qottoon ta'u. Kanaaf jallaa muka keenyatitu muka keenya fixe. Jallaa zarii keenyatitu muka keenya fixe. Mukti jallate qottoodhaaf ta'a. Qottoodhaan ta'u yoo ta'e immoo ibiddaaf ta'a. Kanaaf ilaalchi namaa jallatee naani waa sirrii tokko qajeelchee ilaaluu dhiisuu danda'a. Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaru. Kanaaf baay'ee ulfaataadha. Addunyaan kun dhiibbaawwan gurguddaa hedduu gaa'ela qulqulluu fi qajeelaa Waaqayyo dhaabe kana irraan ga'aa jiru. Addunyaan kun addunyaa qaroominaa fi addunyaa saffisaati. Baay'ee ariifachaadha wanti baay'een yoo ilaaltan. Ariifannaa guddaa akka nama maaraatoonii fiigu ariifannaa guddaa irra addunyaan kun. Maaliif ariifatti? Maaliif ariifata? Indagatina yaa saba gooftaa barri kunnuma. Yeroon isaa keenyaan dinni waan godhuu dhabee gunguma. Ereebaa jaa. Yeroo ishii dhumuu mariifatteedhe faarfannichaa faarfannaa bareedaadha. Kanaaf baay'ee saffisaadha. Baay'ee saffisaadha. Dhiibbawwan kana gaafa ilaalu dhiibbaan kun dhiibbaa gurguddaadha. Dhiibbawwan kanarraa kan ka'e
yeroo itti wanti gaarii waaqayyo namaaf kenne funyoo yookiin aada ittiin of fannisan ittiin kan of ajjeesan summii nyaatanii ittiin du'an ta'ee mul'ate. Maaltu waan gaarii waaqayyo dhaabe? Akkas hin dhiifama naagota dambee kan yaa obboloota. Utaalloon tokko qilleensoo biyya keenyaa kana ta'ee beeku irraa immoo fagaattu. Wanti gaarii waaqayyo dhaabe deebi'ee akka ittiin namni waan gaariidhaan waan gaarii summeessanii waan gaarii hamaa godhanii namni ittiin akka dhumu kan godhe addunyaa keenyaarraa kanadha. Addunyaa keenyaarraa kanadha. Baay'ee kan sin ajaa'ibu wanti hundumtuu yoo qabaan isaa tolu baate namaan cimaadha jedhu kamiyyuu kuffisuu yookaan ajjeesuu danda'a. Wanti kamiyyuu qabaan isaa yoo toluudhaa baate qabaan isaa yoo toluudhaa baate waan gaariidha jettan hundinuu qabaan tolu taanaan hamaan akka isaan jiru. Waan gaariidha jettanii itti fayyadamtan hundinuu qabaan isaa tolu buddeenumti nyaattan sirnaaf naamusa isaa yeroo isaa akkaataa itti fudhattan hin beektan yoo ta'e buddeenumti kuniyyuu hudhee isin miidhuu danda'a. Biddeen isin nyaattan hudhee isin miidhuu danda'a. Sinii galee Yuudaan akkuma warra kaanii buddeen maadditti taa'ee nyaate. Galgala inni buddeen maadditti taa'ee nyaate warra kaanii buddeenuma ta'ee jireenya isaanii eebbisee ittiin jiraatan. Yuudaadhaaf galgalli sun maaddiin galgala sanaa maaddii isa fannisiisu ta'e. Buddeenaa wajjin itti galte seetan. Waan tokko akkaataan nu itti fudhannuuf akkaataan nu itti qabannee jiraannu baay'ee murteessaadha. Otoo maadditti taa'anii seetan itti galteedha Yuudaa otoo buddeen nyaatanii fuudhee ba Yesuusin gurguruudhaaf gurguree isin boqonne hin wajjeese dhage. Firoota koo wanti nu fudhannu wanti nu addunyaa kanarraa dhageenyu ilaallu akkasuma wanti waaqayyo akka itti fayyadamnuuf dhaabe akkaataan itti fayyadama keenyaa baay'ee murteessaadha. Mana yaalaa dhaqaa qoricha yeroo fudhattan sa'aatii isaa daqiiqaa isaa doozii ammamiitiin akkasiin fudhachuudha qabdan manni yaalaa isinitti hima. Kanaan ala galtanii qoricha kana hundumaa ani yeroo hundumaa maaliif itti deebi'a yeroo tokko fixee ofirraa taa yoo jettan maatii keessanitti dura nagaa dhaamuu qabdu. Haadha abbaatti chawgaa anoo du'uufanii xumureera baqaa jechuu qabdu. Qorichichi isin fayyaduuf isin fayyisuuf isinii kenna garuu akkaataa fudhannaa keessanii yoo dogoggora ta'e qorichi sun sin ajjeesa sin miidhaa jechuudha. Isa kanaaf baay'ee ulfaataadha. Addunyaan keenya irraa kuni addunyaa dhiibbaati yoo jenne dhugaa alamu miti. Dhiibbaadha wanti hundumtuu dhiibbaa ta'e. Har'a gaa'elli qulqullaa'aan dhiibbawwan kana dandamachuu dadhabuudhaan yeroo itti tooftaa fi humna waan hamaa jalatti kufuu ni argina. Kana irraan kan ka'e wanti qulqullaa'aan boora'ee yeroo jireenya nama ajjeesu baay'inaan ni argina. Wanti qulqullaa'aan boora'ee jireenyi namaa yeroo ittiin du'u in argina. Bishaan taliilli boora'ee yeroo itti namoota baay'ee fixu in argina. Namoonni baay'een keessi isaanii dhumaadha. Iji jireenya kennu keessa jiru namoonni baay'een hin jiraatu malee addunyaa kanarra. Caaffanni qulqullaa'aan Maatiyos 23:24 akka kanadha. Bookee hin calaltu gaala in liqimsituudha. Bookee hin calaltu gaala in liqimsitu jechuun maal jechuudha? Kutaa kana akkasumaan hin dubbadde miti. Waan liqimsuun isaa salphatu. Liqimsuu irraa waan liqimsaan isaa hin danda'amnee fi ulfaatu liqimsuu jechuudha. Akkas ta'e addunyaan keenya irraa warra bookee calalanii gaala liqimsan akkana jechuun isinii gala miti. Waan salphaadhi
salphaan taane isaan biratti ulfaataa immoo salphaa godhanii dhaloota kanaaf dhiyeesse addunyaan irraa kun. Isa kanaaf baay'ee waan liqimsaan isaa salphatu liqimsuu irra waan liqimsaan isaa hin danda'amnee fi ulfaatu liqimsu kun addunyaa keenyaarraa kun waan gaarii xuraa'aa godhe waan calalaa boora'aa taasisee namaaf dhiyeessaa jira. Waan danda'amu caalaa waan hin danda'amne akka salphaa fi ulfaataa ta'etti badhaasa godhee akka waan badhaasetti argachuudhaaf dhama'anitti fakkeessitee namoota baay'ee ittiin ajjeesaa jirti addunyaan keenyaarra. Dhiibbaawwan har'a gaa'ela irraan jiran faallaa macaafa qulqulluu gara faallaa macaafa qulqulluu godhanii warra dhaabbatanidha. Dhiibban har'a gaa'ela irra jiru hundi isaayyuu faallaa macaafa qulqulluu waan ta'edha. Beektonni addunyaa kanaa baay'ee beekumsaan kan fagaatan baay'een isaanii macaafa qulqulluu gara faalleessuutti dhufan. Har'a wallaalota utuu hin taane caalatti beektota Waaqayyoon mormaa kan jiru. Yesuus Kiristoos iyyuu akkas jedhe ani isin kana yaadamtanidha. Isin wallaalota nana kana yaadamtanidha jedhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isiniif ife beektonni otoo jiranii jedhe Yesuus Kiristoos iyyuu. So har'a addunyaan keenya kun beekumsaan guutte firoota ko namoota nu jirra beektota gurguddoota PhD qabna digirii qabna maastersii qabna addunyaa kana qorree bira geenyeerra haddeessarra qubachuu hin dandeenye warra jedhan nu haddeessarra iyyuu qubachuu hin dandeenye warra jedhan isaan kanatu macaafa qulqulluu yookaan sirnaaf toora macaafni qulqulluu kana faallessuu ti kan dhufe isa kanadha. Namichi tokko jalqaba there is no God jedhee addunyaa kanarratti Waaqayyo hin jiru jedhee dhaabbata Waaqayyo hin jiru kan hundeesse nama tokkodha. Innis eessaa ka'ee abbaasaa paasterii waldaati. Jalqaba abbaasaa paasterii waldaati. Paasterii waldaa ta'ee waldaa tajaajilaa galgala galeetu haadha manaasaa irreeba hin caccabsa. Haadha manaasaa kan hawwaaruma godhaamtee galee. Isaa booda mucaasaa immoo hin barata mana barumsaati gaafa galu yeroo hundumaa kana hin laala. Abbaan koo paasteriidha. Maaliif haadha manaa haadha koo dabaddaba haadha koo reeba haadha koo caccabsa yeroo hundumaa jedha. Kana laalaa guddate. Kana laalaa high school fite. Kana laalaa elementary high school fite. University gale. Kaampaasii guddaa University guddaa Ameerikaa keessaa gaafa ba'u the last word jechinni eebba isaarratti kennee yookaan last word jechuun jecha xumuraa inni paperii ittiin hojjete there is no God jedha. Nama kana waamanii gaafa gaafatan interview gaafa godhanii akka kana maaliif Waaqayyo hin jiru jette indeet akkamitti Waaqayyo hin jiru kanatti jettee fayyadamtee mata dureen kee kun baay'ee ulfaataadha addunyaa kana ta'e yeroo jalqabaaf kana jettee namni yeroo jalqabaaf kana jedhe sidha there is no God jechuun there is very difficult word eessaa fidde reference natirraa fidde kamidha yookaan reasoning kee maalirra dhaabbattee kana jetteedhani innis deebii gabaabaa tokko lafa kaa'e akka kana ani wanti laalaa ani guddadhe waan tokkodha innis abbaan koo yeroo hundumaa paasterii waldaati tajaajilaa waldaatti ani ilma paasterii ta'e ilma waldaa keessatti guddateedha abbaaf haadha koo biratti guddadhe abbaan koo yeroo hundumaa gaafa waldaadhaa galu waldaa tajaajilaa ture gaafa galu haadha koo galee reebee caccabseetu du'aaf jireenya gidduutti ishii dhiisa. Kanaaf kanan laalaa guddadhe Waaqayyo hin jiru kanan jedhe sababa kanaaf utuu Waaqayyo jiraate paasteriin kun waldaa tajaajilaa oolee galgala galee haadha koo akka kanatti dhiibbaa akkanaa irraan hin gahu. Kanaaf
waaqayyo hin jiru kanan jedhe abbaa koo fi haadha koo irraan ka'eedha. Abbaan koo paasterii waldaa ta'e geggeessaa waldaa ta'e waaqayyootu jiraate haadha koo yeroo hundumaa galee hin dabaddabu. Kanaaf waaqayyo hin jiru kanan jedhe kanaaf namichi Zeenis Noogaadde kun biyya kana irraase guutummaa addunyaa kanaa raase mata duree kanaan sababa isaa dhiyeesse waaqayyo hin jiru kanan jedheef kana dhimma bal'ifate mata duree isaa waldaa hundeesse. Gara Itoophiyaa dhufee namichi kun mishineerota waggaa 20-30 booddee dura mishineerota baay'ee kan akka Guddinaa Tumsaafaa kan ajjeesise isaanidha. Waldaa kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessaa kan diigse Zeenis Noogaadde warra jedhanidha. Yeroo tokko addunyaa keenya kana keessatti wanti nu baran, wanti nu ilaalaa guddan, wanti nu dhaggeeffachaa guddan baay'ee murteessaadha sammuu keenyaatiif. Kanarraan kan ka'e waa'ee gaa'elaa beekamtuu kan taate Virginia Saatiraa kan jedhamtu tokko falaasaftuu xiinsammuu kan taate walga'ii falaasamoota xiinsammuu nama Kaalifoorniyaa kan taate akka kana jette haasaa dhiyeessite irratti walga'ii guddaa Kaalifoorniyaa kanarratti akka kana jette waa'ee gaa'elaa akkas jetteetu yaada tokko dhiyeessiti turte. Innis namoonni gaa'ela isa dhaabbataatti seenuu isaanii dura waggaa 5 yeroo yaalii haa qabaatan jette. Ilaalaa namni tun beekamtuudha. Ilaalaa Virginia Saatiraa jechuun nama Kaalifoorniyaa keessatti falaasama xiinsammuu kan taate falaasamoota xiinsammuu walitti qabdeetu warra xiinsammuu jechuun warra sammuu namaa irratti hojjetan jechuudha. Kanarratti walga'ii guddaa addunyaalessaa kana qopheessiteetu namni addunyaan ishii dhaga'u kun namni addunyaan kun baay'ee ishii dhaga'u kun akka kana jette waa'ee gaa'elaa irratti yaada tokko dhiyeessite. Innis akka kana jette namni tokko gaa'ela dhaabbataatti seenuu dura waggaa 5 yeroo yaalii haa qabaatu jette. Yeroo yaalii haa qabaatu gaafa jettu maal jettuu ishiiti? Yeroo yaalii maaliin? Namoonni gaa'ela isa dhaabbataatti seenuu isaanii dura waggaa 5 yeroo yaalii haa qabaataniin ishiin jettu kuni kana irraan kan ka'e har'a addunyaa keenya gaa'ela dura wal quunnamtii saalaa raawwachuun cubbuu kan qabnetti dhufe. Kanarraa kan ka'edha fireendii jechuun kanarraa kan ka'edha gaa'ela tokko utuu waldaan hin eebbisin utuu waldaan kiristaanaa eebbiftee akka caafata qulqullaatti akka sirnaaf seera waldaan kiristaanaa waaqayyo afaan godhatee lafarra kaa'e otoon eebbisin waldaa keessatti ejja toora malee sagaagala toora malee kan fide dubartii kanatu labsii kana addunyaatti labse. Dubartiin kun dhaga'amtuudha. Addunyaa keenya irratti namoonni dhaga'aman waan salphaa dubbatu isinitti fakkaati. Addunyaa keenya irraa kanatti iyyuu namoota dhaga'amanii addunyaa kana balleessaa kan jiru. Namni dhaga'amne maal godha? Namni dhaga'amu garuu namooti gurguddaan addunyaa kanaa warra dhaga'amanii. Gudii gurguddoota keenyaa utuun isinitti hime, icciitii gurguddoota keenyaa, icciitii gurguddoota addunyaa kanaa utuun isinitti hime maal jettu isin? Baay'ee isin ajaa'iba. Akkas gaafa jettee jalqabdee labsiin kun biyya hundumaa ga'e argitanii beektanii nama gaa'ela dura kasaal quunnamtii raawwatu si. Baay'ee argineerra. Maal rakkina qaba ree booddees kan kootiidhaan. Maal rakkina qaba booddees waaduma kooti booddees onatuuf fuudha. Hunda feeyyooni quunnamtii saalaa wajjin raawwadhe nama biraatti heerumtu naatti heerumuu dandeessi edha. Ishiinis akkas jechuu dandeessi tarii hin jedhe. Yaanni dubartiin kun addunyaa kanatti facaafte akka qilleensaa dafee walga'ii summeesse qilleensa biyya keenyaa qilleensa addunyaa kana guutummaasaa worlidii kana hundumasaa waliin geesse kaartaa addunyaa kanaa hundumaarra dhattee qubachiifte yaada ishii. Kanarraan kan ka'e gaa'elli qulqullummaa kan dhabe namoonni beektonni addunyaa kanarratti ka'an yookaan ammayyummaan gaa'ela balleesse. Maal rakkina qaba? Quunnamtii saalaa yoo goone gaa'ela dura yaalii dha'oo wal yaalla yaalii wal irratti gaggeessina riisarchii wal irratti gaggeessina. Maa inni waan akkasii namarratti yaaliin gaggeeffama moo? Yaaliin ikkoo gaa'ela irratti hin gaggeeffamu. Gaa'elli yaaliin jiru biyya lafaarra waaqayyo gaa'ela yaaliin dhaabne booko.
faallaa macaafa qulqulluu barsiisaa jiru. Gaa'elli yaalii utuu hin ta'in jireenya. Macaafni qulqulluun Vaarjiiniyaassaatiin akkana jetti kaa. Akka kana jetti isheen. Akka kana jetti ishii yaada ishii yeroo dhiyeessitu akka kana jetti. Waggaa 5 booda yoo walii galan kontiraanni isaanii haara'uu qabaa jetti. Yoo waggaa 5 booda walii galan isinii galee. Waggaa 5 booda walii galan kontiraata isaanii haareffachuu danda'u. Walii galuu yoo walii galuu baatan immoo gaa'elichi hadiigamu jette. Argitanii? Gaa'elichi hadiigamu jette yoo walii galuu baatan. 5 booda kontiraata haareffama. Yoo immoo mirga isaanii as hin barbaadu jette. Yookaan ishiinis immoo innis hin barbaadu jedhe haareffachuu dhiisuu danda'u, diiguu danda'u jetteetu akka kanatti barsiifti turte. Gaa'ela dhaabuunis diiguunis waan baay'ee salphaa fi waan akka laayyootti ilaalamu ta'ee akka kanatti barsiifame. Hafuura dubartii kanaatiin kan guutaman arra salphaatti akka salphaatti gaa'ela akka laayyootti mancaasaa kan jiran hafuura dubartii kanaatiin warra geggeeffamanidha. Kanaaf dubartoonni hedduun arra iddoodhuma arganitti abbaadhuma arganii wajjin gaa'ela dhaabu. Yoo barbaadan hin diigu, yoo barbaadan akka barbaadan godhu. Biyya tokko yoo jiraatan gaa'ela dhaabu, biyya san gaafa geeddaratan gaa'elas wajjin geeddaratu. Akkasumatti mandaraadha kan hundumaatitti gaa'ela mandaraa dhaabu. Kun baay'ee ulfaataadha. Akka kanatti kun immoo du'aa fi badiisa bara baraatiif nama saaxila. Vaarjiiniyaassaatiin ammas akkana jetteetu yaada ishii isa sadaffaa kennite. Akka carraa isaan gidduutti mucaa yoo uumame yookaan yoo mucaa godhatan immoo akka mootummaan warra bakka bu'ee ijoollee sana guddisuuf dhaabbatutti haqin daawwatte. Dhaabbanni ijoollee isaanii guddisu haqin daawwatte. Yoo akka carraa waggaa 5 gidduutti mucaa godhatan mucaa isaanii jaalala haadhaaf abbaa argatee akka hin guddanne haa ta'utti. Ilaalaa mee moora maqaa gooftaa Yesuus. Jaalala haadhaaf abbaatiin akka hin guddanne mootummaan ijoollee warra guddisu kanaaf dhaabbata tokko banee ijoolleen haadhaaf abbaarraa fuudhamanii haadhaaf abbaa isaanii hin beekan, eenyurraa akka dhufan hin beekan, eenyu akka isaan dhalche hin beekan. Addunyaa keenyarra warra abbaa malee dhalatan baay'eetu jira. Abbaa isaanii himadhoo jetteen abbaa kan hin himanne, haadha himadhoo jetteen haadha kan hin himanne namoota baay'ee jira. Magaalaa keenya keessa namoota baay'ee jira. Mandara keenya keessa. Hafuurri kun mootummaan haala mijeessee dhaabbata kana hin dhaabne iyyuu yoo ta'e hojjeteera. Sinii galee kanaaf akka kanatti waggaa 5 gidduutti dhalli isaanii akka kanatti yoo argameera ta'e bifa kanaan jaalala haadhaaf abbaa malee haa guddatu jette. Akka kanatti yaada ishii isa seexanni itti guute jabeessitee addunyaa kanarratti lafa qabachiiftee duute. Gaa'ela tokko baasanii tokko yookiin kan biraa fuudhuun ija macaafa qulqulluutiin gaa'ela utuu hin taane inni ejja. Addunyaa kanarratti ejjitoonni umurii isaanii guutuu ejjaa afan namoota gaa'ela jijjiiraa oolanidha. Ani ija jabaadhee namoonni nan ejjitoota sin umurii biyya lafaarra jiraattan hundumaa macaafni qulqulluun ejjituu siin jedha. Namni nani jedhuun nama bakkuma argetti gaa'ela dhaabaa deemuun. Warra akkasii mootummaa Waaqayyoo in argatanii isaanii caafata qulqullaa'aadhaan safaruu dandeenya. Dhiibbaan kun har'a maagineetii du'aati. Maagineetii du'atti nama harkisuu fi dhangaa du'aa jedhameetu beekama. Dhangaa du'aa. Dhangaa jireenyaa miti. Dhangaa du'aa. Affeerraa du'aaf nama affeeru nama harkisudha. Yaadi Vaarjiiniyaassaatiin kennite kana irratti dargaggoonni wal fuudhuudhaaf dhiyaatan lamaan yemmuu kakuu galan. Akka jedhe Mallasee Waguummoo kitaaba isaa tokko keessatti dargaggoonni lama yookaan qaamni faallaa ta'e lama yeroo wal fuudhuudhaaf
dargaggoonni wal fuudhuudhaaf dhiyaatan lamaa yemmuu waliif kakuu gala jedhe ani abalu siin abaluun yeroo yaalii waggaa 5tiif haadha manaa akka anaaf taatuuf sin fuudha jedhe kakuu gala kan jedheetu kakuu gala kana qofa utuu hin ta'in akka kanatti anumtinni kakuu galu jechuudha. Namoonni akkasii durbiif dhiirri akkasii jechuudha. Kanumsaan isaan walii kakuu galan iyyuu ani waggaa 5tiif yeroo yaaliitiifan si fuudha jedheetu qaalii galaaf jechuudha. Kana qofa utuu hin taane gaa'ela iddoo lamatti qoodanii ilaalaa jiru. Akkuma amma jenne. Gaa'ela yeroo yaalii isaan malaalla. Gaa'elli yeroo yaalii suni kuni bari turtii isaa waggaa 5. Ijoollee waluun dhorkaadha. Yoo ijoolleen akka carraa argaman immoo haadhaaf abbaatiin hin guddatan. Jaalala haadhaaf abbaa malee guddatu. Cakkaanyochi awuree yoonuut እንደዚህ ናቸው. Jaalala haadhaaf abbaa malee warri guddatan kun. Yeroo tokkoon gaaffii gaafadha. Agaazii warri jedhaman kun eessaa dhufanii jedheen gaafadhe. Agaazii isaa warra nama ajjeesan biyya keenya keessa. Maa inni agaaziin kun maaliin maqaa akkasii qabatanii jedhee tan namoonni gaafadhe. Namichi sun akkas jedhee na deebisa ture. Agaazii jechuun Yesus. Agaazii jechuun dubartoonni yeroo waraana deeman warri waraana deeman hin jirre dubartoonni waraana deeman jechuudha. Adda waraana warri deeman achitti akka carraa iddoo waraanaa sanatti dogoggora uumameenii yookaan dirree irratti dogoggora uumameen dubartoonni ni ulfaa'u. Hin dhalatu. Gaafa dhalatanii achii fuudhamaniitu bakka biraatti mootummaan haadhaaf abbaa malee iddoo tokkotti naqeetu akka cuucuuta kunoo warra intinaa kana fuudhee guddisa. Gaafa guddatan jaalala haadhaaf abbaan beekanii jaalala haadhaaf abbaa waan hin beekneef immoo cakkaanyochi yoonaallu baxxam cakkaanyochi. Awuree bineensa ta'u bakka kanaaf nama ajjeenu sun sinaan biratti salphaa miti. Amma haadhaaf abbaa biratti guddachuu salphaa jettu miti isin. Haadhaaf abbaa biratti guddachuun baay'ee salphaa miti. Baay'ee mana barumsaa guddaadha. Kottaa mee warra haadhaaf abbaa biratti guddatan ilaala. Warri haadhaaf abbaa biratti guddatan ikkoo kolleejjii cimaa xumuranii ba'ani. Abbaan waa baay'ee abbaarraa waa baay'ee bara haadharraa waan baay'ee baraa guddanne jaalala irraa baraa guddanne gara laafummaa irraa baraa guddanne naamusa irraa baraa guddanne naamusa warri hin beekne warra akka bineensaa cakkatti guddatan isaan kanaaf agaaziin isaaniidha naan jedhe tokko warra achitti guddatan kanatu agaazii ta'eetu qawwee hidhatee ba'ee dhaloota fixaa naan jedhe aannu sawiyya. Salasi gaa'elli kuni gaa'ela kontiraataati. Wal gadhiisuun eeyyamamaadha. Gaalichi haara'u waliigaltee jara lamaaniiti. Haara'uu dhiisuus hin danda'a jechuudha. Isa kanadha qabxii lammaffaa gaa'ela bakka lamaatti kana qabxii lammaffaa yeroo dhufuun itti fufa baay'ee waan tureef yeroo isaa anarra isin nuffisiise yoo isinitti dheeresse. Thank you waaqayyo isin eebbisu ulfaadhaa yeroo isaatiin daqiiqaan akka deeme hin argine. Baay'ee isinirra dheeresse ulfaadhaa waaqayyo isin eebbisu yaada yoo qabaattan na dubbisaa waaqayyo isin kabaju kabajama afaa bara baraan ameen.